isaan laaltetiniin baratti dhumtu baay'ee jira. Mucaan kun indaltaa ala raginu. Akkaataa itti qaama ofii eeggatan. Warqii akkasitti ba'an. Fayyaa keetii si barsiisaa ture. Nama humna qabu ture. Nama santuu nama akkasitti humna qabu. Kushaappii dhibba meeqa argatan kan buusantu arra fayyaa dhabee. Gofandamii irraa galchee peepaalii irratti fayyaan isaa sunuu wallaalamee rakkatee jechuudha. Bira dhaabbadha waan dandeetti. Gofandameen immoo peepaalii marraa hin murata ka maallaqa yeroo dhibbaa jechuun yeroo dhibbaa fi 17 fakkaate kan inni murate mee ilaalime. Wari membariin ta'in membarii ta'a baarakallahu fiikum. Membariin ililii takka takka irra dirraa fudhattu hundi kee membarii ta'e namni kuma ja'a jirtu kun let's go. Membarunu. Akkam nu goote Mubaarak maal ta'e? Mubaarak jira. Dabalsee ilaalaa jira. Cheekaa godhu. Ayye. Waan itti dabale ergee jira. Gofandamanii yoo ta'e seenne maaliin jetteet piipaaliidha? Peepaalii ilaali peepaaliidha. Diinaa olaaf marqa jiru. Diinaa olaaf mallaan. Isa shuutu bati qilleensarra jiraatu mala warra kongo. Yaa niitoorkiidha. Waan nan erguma suuta ta'e. Okay. Eenyuun dubbisuu fi Mubaarak? Iluu dubbisuu fi. Na keessaa baate bannaa iluu dubbisaa bannaati. Iluu biiraa. Firaa miti hiriyaa turre mee makkaa kanatti yoo kana beeku yoo kana yaadatu. Iluu Suudiin ture Liibiyaa ture. Ayyee dhiisi keessaan dubbisaan kalas. Iluu maa utaalee jira. Iluu kootu deebi. Bilbila dubbataa ture bilbilatu isa baase. Aish. Sa'aatiin Dr. Asliin nu kennanii dhumaa jira jamaa. Teer walii godhaa. Namni kuma jaha jirtan kun hundi keessan faamilii akkaawuntii isin dubbisaa. Warri mobaayil baankingii qabdan ammuma 500 irraa kaasaa waan dandeettan galchaa. Warri mobaayil baankingii qabne immoo iskiriinshuutii godhadhaa yookiin gizeen isin dubbisu barreeffadhaa baarakallahu fiikum galatooma ulfaadhaa. Rabbi dhukkuba dawaan qabne dhukkuba maalummaa isaa hin beekamne isin hin muudinii galatooma ulfaadhaa obboleessa keenya Jaafar Rabbi Waayisu akkaawuntii isin dubbisuu fi qophaaya. Kuma tokko 42 godhe si ergaa wanna tiktookiidhaan. Ayye. Isaan argi follow siin deebisa. Kuma tokko 42 33 92 99 5 Nabiilaa Abdiisatti maqaan irratti ni deebi'a. Kuma tokko 42 33 92 99 5 maqaan isaa Nabiilaa. Thank you so much, Annette. We love you. My black diamond. Kan footoo aslii qabdu galchitee jirti maallaqa na seensiseedhaa jirti. Eka adnaaqiin kiyya bare ajibno maqallee kiyyuma bara. Maqaa kurnooti galchitee jirti maallaqa ishii asii ol nasaabeedhaa jirti. Zaranyaa wayiiti garuu ijoollee arsii qofa adanna itti aslii reedii aadamii fi ibsishaa goo. Gandummaa qabdi maal godhaa galcha. Gali kootti. Haa ta'u. Dhiira moo durba wada. Halo. Salaamu alaikum. Waalaikum salaam. Akkam eegaa jirtanii? Fayyaa nagaa. Nagaa alhamdulillah. Mashaallah har'a mana keessan seene doktor. Baga gammadde bifti. Meeqa galchite Jaafarii?
Wallahi sila gudda mangalchaa fi dirama dhibba kuma afurii fi 800. Guddaa galchite rabbi sirraa haa jaalatu, rabbi sirraa haa jaalatu, rabbi sirraa haa jaalatu. Ulfaa Doktor mazarii diyyana jalaa dhukkubaa du'aayii naa godhaa fi silaa kana ol galchaa fi garuu hedduu na jalaa dhukkubaa du'aayii keessa. hin baay'ate wallaa kun hin baay'ate ulfaadhu. Rabbi si haa fayyisu, rabbi si haa fayyisu, rabbi si haa fayyisu, rabbi si haa fayyisu wallaa ulfaadhu baratamu. Ammumatti rabbi irraa si haa fuudha booda waltee tumgite jettu ummaan ta'e fayyeetiyyaa ilmootiyyaa siin haa jettu wallaa rabbi irraa si haa fuudha, rabbi irraa si haa fuudha wallaa. Amiin. Galatooma ulfaadha. Kuma sin jaaladhu suuraa keessan irra kaadhe hedduun sin jaaladha hedduu sin Anu kabajaa. baay'ee jaaladha wallaa suuraa keessan argite anuun kaadha lubbuuti galatooma ulfaadha ishii wal jabeeffatu qabna akkatti. Ayyee na buusan beeku. Laayin saarfadhaatumaan buyaan si jaaladha harkaan hin tuqu. Wallahi hadha takka wanti nama kana ol ba'uun hin beeku wallahi. Afamuun beeyture. Guroo hin beeku as libra na galchisiise taasisi mallaqa ergitee galatoo obboleettii kiyya kan Lubbuu silkii cufi silkii switch godhi switch. Deebiftee banta. Adnaaqiin kenna. Abduu Hasan maqaan tokkittiinsaa Asli. Abdii 500 galchee jira. Mana kee kana bare ima jaaladha garuu hin sodaadha beektaa gasii kee kana Gasii kiyya kun ka'u beekane waan badaaba. Nama nu jaalatullee kuma himaa tokkodha nu irraan kaayanne mucattii nama bu'uun beeku yennaa namni guutuun itti kolfaa namni kuma jedhii kun. Waan garaa haadhaa keessan baratan isin warri kolfitan kun isin geetta wallaa billa. gastii miti sima Isin sodaan diraama kennite seente. sima sodaan nama Akkaawuntii warri na ergi yaa isan qabadha akkaawuntii hundi keessan. Thank you so much ulfaadha. Akkaawuntiin 1,000 42 33 92 99 5 irra isinii deebi'a. 1,000 42 33 92 99 5 Nabiilaa Abdiisaa jedhamti. Abdiisaati maqaan. Barreeffama kana bara hedduu dubbisuu hin dandeenyu. Gaafa warri baradha jedhu biyyaa baane subhaanallah. Rakkoo bara. Gittii walitti finne qubee takka takkaan dubbifnaa dhiifamu. Dhiifamu. Rabbi si haa fayyisu. Rabbi si haa fayyisu. Indee warra nama arrabsu kana ijoolleen moodiitaraa miyuutiin gootan eeboo nama dhukkuba akkamii arrabsa. Harargee keessa taa'ee waan jimaa kiyyan qabu irraa dhiiseetan Jaafariif ergee kunoo Meeqa erge? 300. Maaya maqaan tiktookii isaa? Argaa jirta jalaan Maqaan isaa maaya? gaachana Lakkoofsa tokko bara si ergaan waan jimaa. Miskiina jiru jedha. Miskiina namni waan qoonqoo ofii hojjaa dabarsee waan jimaa hojjaa dabarsee ergatanii. Gaachana Maashaallah hin jiru jalaan. Inni daalleen. gaachana diidaa waliin jikaayoo kana moo gurraacha jedhama. Qo'i nan ilaalaan yoo jiraate. Gaachana bara ka waan jimaa Jaafar ergitu ansi erga waan jimaa. Rabbi sirra haa jaalatu rabbi sirra haa jaalatu gaachana kiyya rabbi dunia nama qaliste onnee qulqulluu qabaachuudha bara. Argitanii? Onnee qulqulluu qabaachuu gaafata nama gargaaruun mileenara ta'uun gaafatu bara. Namni birrii qabu koo raafmatan qabu bara. Namni birrii qabu raafmatan qabu wallah. Namni birrii qabu raafmatan qabu. Namni raafmata qabu nama onnee gaarii qabu nama miskiina raafmata qabu. Duniyaan hawaasa sitti baay'ataa dhuftuun hafa sitti buuti yoo lubbuu ta'e sana gadi hin qabne.